Shama harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastuu tuutaataan hundi keessanuu kan biyya keessaas kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenyi jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha akkasumas har'ammoo aynata afur qopheeffannee jirra. Toni duraayyuu kerreen garuu dhumtee jirti. Tonillee garuu kanneen lamaaniin irra abzatti goone fakkeenyaa fi burcuqqoowwanii yeroo wambarii annu qabu mastaawwatii irra qabu irra fakkeenyaa fi yeroo goone jala goone itti daanteli san jala buusne burcuqqoo takka kan jedhu fakkeenyaaf daanteli kanaaf burcuqqoo kanaaf daanteli tokko kophaa isaa kan jala goonu oliin hojjennaa siniin jedha. Maaliif xiqqeessinee jalattis hojjechuu ni dandeenya barbaannu haga qixxee isaa bakkee kanaafis hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Immoo har'aaf ammaaf gabaabduma kan lafarra godhan hojjedhee isinitti agarsiisaa siniin jedha. Nu faana tura. Amma kirrii diimaa kanaa ni jammarra. Kirrii diimaa kanaa akkanumatti laala 1 2 3 4 5 gizee 5 kana akkanatti marannee raawwanne kazaan በኋላ dura dursine akkanumatti xiqqeechinee akkuma nama daantilii wannoo dha'uutitti ni dhoofna. Akkanatti dhoofnee raawwanne maaliif walitti xaqaxaqaa akkanatti jechuudha. Walitti xiqqaa gochaa akkanatti ni dhoofna. Dhoofnee yeroo kanaa qaawwa isaa kana guutinee raawwanne kana yeroo guunnee raawwanne amma kana asitti guunnee jirra. Kunoo mul'ata natti fakkaate garuu kana akkanatti hamma guunnee jirra. Asitti maal goona bakka tanatti akkanatti jechuudha. Gadi deebinee dhiifama akkanatti gadi fuunee ni fudhanna. Egaa fudhannee raawwanne amma immoo maal goona amma kana duuchinee jirra jechuudha. Kana egaa akkanatti duuchinee raawwanne maal goona ammallee sarara tokko akkanumatti dhoofna jechuudha. Amma garuu kan itti dhoofnu xaqaxannee dhoofna. Maaliif akka waan nu jedhuuf jechuudha. Kanatti akkanumatti xaqaxaqanii dhoofna. Laala kunoo xaqaxanee akkanatti xaqaxaqaa dhoofna jechuudha. Akkasumas diimaa kana amma marsaa lammataallee marsinee jirra. Ammallee akkanumatti gaduma waraannachaatuma deemna jechuudha. Amma dammoo marsaa sadaffaarra geenye jechuudha. Akkanumatti marsaa sadaffaa kanas olii hin geenya. Harka keenyan dammoo akka inni jalaa olitti hin golbanne harka keenyan addaan dhiibaa deemnu harkifachaa deemna. Akka inni nu jalaa immoo olitti hin golbanne ijuma isaa keessa gizee tokko bakka tokkotti gizee lama waraannachaa dhiifama waliin. Kazaa ammas
akkanumatti waraannachaa deemna jechuudha. Akkanatti harka keenyan immoo addumaan dhuggachaa deemna akka inni jalaa hin qollofamneef jechuudha. Akkanumatti harka keenya dhuggachaa ni deemnee kana yoo oliin keenya raawwanne ammallee marsaa tokko irra deebina jechuudha. Akkanumatti marsaa tokkicha dura oliin keenya amma dammoo kan lammataa irra deebina jechuudha. Akka inni walitti nu jalaa hin qollofamne asirratti harka keenyaan wixxirra goonee yeroo qabanne walitti nu jalaa hin qollofamu jechuudha. Ammas asitti akkanatti waraannachaa deemna. Ammas akkanumatti waraannachaa deemna jechuudha. Maaliif viidiyoo waraabaa xiqqoo ishee namatti hin tolu, nama jalaa wannoo ta'a. Akkanumatti deemnee akkanatti addaan harkifachaa ni deemna jechuudha. Kunooti ilaalaa. Akkanumatti addumaan harkifachaa deemna. Amma dammoo marsaa sadaffaarra ga'uu geenye jirra. Azaan akkanatti amma marsaa sadaffaarra geenye jirra jechuudha. Marsaa sadaffaarra geenye amma dammoo diimaadhaan jammara jechuudha. Ammas diimaa kanas dammoo olumatti kuma duraa sanitti akkanumatti jechuudha ittiin hojjetanna. Maaliif viidiyoo waraabuu irratti natti toluu dideetti akkanatti siqe silkiitti. Akkanumatti waraannachaa deemna. Haaluma kanaan akkanatti hidhaanna. Amma diimaa biraan ga'uu geenye jirra jechuudha.
akkanatti gadhaannee diima biraan geenye dhaawwanne maal goona amma akka inni duubatti nu jalaa hin deebine akkanatti sassalata itti goona sassalata itti goonee raawwanne laala kunuun isaaba kanaan akkanatti dhoofna jechuudha. Amma dammoo burcuqqoo irra goonee laalla jechuudha. Burcuqqoo keenya finnee burcuqqoo keenya ga'ee moo hin geenye hin laalla wajjumaanii yoo ga'u baate dabbochi dabalee dhoofna jechuudha. Kunooti dhoofnee jirra walqixxeessinee jirra burcuqqicha irra goonee laalla jechuudha. Laala kunoo burcuqqicha irra goonee jirra akkanatti irra gochuun yeroo hundaa fakkeenyaaf wannu jala burcuqqoo jala nadhee akkanatti goone wombarii keenya wombaruma akkanaatu yumaa hin taane wombarii mastaanoo izeezi dhiisa ta'e yeroo irra goone yeroo baay'ee nu jalaa hin qoshoshu nu jalaa wantoota bakka qoshashaa adda addaa hin fudhatu itti warri mana addaa fakkeenyaaf mana daa'imaa fa'aa jiru wannu gochuu danda'a dhaatee lafa hin godhata yeroo sa'aatii misaa sa'aatii qursii sa'aatii iraataa lafuma guuree fidateetuma kana burcuqqoo isaa jala daraddaraatee fakkeenyaaf sinii bunaa jala Alif kun himmichama garuu hiqaan keenya sun yeroo nu jalaa tabalaasha'e izeezin yeroo nu jalaa tabalaasha'e gana kan biraa bituu xaarra garuu immoo yeroo waan akkanaatirra boo kana dhaanee lafa godhanne waan akkanaatirra goone bituu hin xaaru kanuma miicineetuma olkee ittuma deebisna malee jechuudha akkasii siniin jedha baay'ee tokko namatti tola baay'ee tokko wannu jedha siniin jechuufani yoo barbaanne dammoo kanuma irratti illee burcuqqoo aga asii ga'u jechuudha hin dhoofne raawwanne ol garagalchine aga asii geenye lafanii goonaa oo lafa goone raawwanne sa'aatiitti misaa nyaannu sa'aatiitti qursii nyaannu sa'aatiitti iraata nyaannu san burcuqqoo keenyatti ol keenye daa'ima fayyoo qabaanne daa'imman yeroo burcuqqoo san lafaadhaan yookiin hin cabuu ta'a burcuqqoo sun caba jala ba'uu danda'a karoota baay'eedhaan zadee goone haala gaariidhaan wannoo gochuu ni dandeenya siniin jechuu jaaladha kun Yantelim kuanun ko rejistraan ko har'a ogummaan ko kana jira sinin jechuufani haala kanaan wanta barbaanne hojjechuu dandeenya fakkeenyaaf siniidhaaf sinii bunaatiif ni dhoofna maasqammacaa irra goone sinii keenya gubbaarra gochuu ni dandeenya fakkeenyaaf wantoota baay'ee jechuudha kidaaniiwwan nyaata itti qinyee fakkeenyaaf kidaanii irratti nyaata qinyee haga wombarii irra goonu finnee daantilii kanarra ni goona yeroo goone kidaanuu wombariin keenya nu jala hin badu karoota baay'eedhaan fakkeenyaaf shafanyaa gubbaarratti wantoota baay'eedhaan gochuu ni dandeenya siniin jedha akkasumas hordoftoonni fi kabajamtoonni maatii mastoota taatan hundi keessanuu aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii siniin jechuu jaaladha baay'ee sin jaaladha qaqqaaliiwwan ta'u